Akka addunyaa kanarra jiraannu ni jiraanna. Abdisha. Kunneen nagatti bakka fataa jenna mini so. Cinqaarii isaam. Mangisti. Maal taate? Akkam jirtaat? Nyaatamee oole bannaat nyaatamee oole wallaa nyaatamee. Bakka rabbisi hambise. Maaltu maal ta'e? Ani ribaa ka'eeta nama dhagaa ture bar xiqqoo. Na nyaattee oolte abboo dhiirti bannaat. Bakka rabbisi hambise. Maaltu maal ta'e adeeroo kee? The Bluetooth device is needed to pair. Namuma firra abboo annaan galla abboo waan nama godhellee hin beeku. Ayyee. Na dhabamsiisuu fi tattaaffiin godhamee karoorra baasanii maallaqa meeqa baasanii waan hedduu hojjechuu fi nurra dalaganii. Amma haftee gaa milkoofne gaa shirri xaxame. Ay milkoofnees. Saatii takka Waan nama injifachuu keetti. Amma maal seete? Bineensi guyyaan halkan nama nyaattu of eeggachuu qabda. Waan kanarraa barachuu qabda. Atillee stand by ta'uu qabda. Every day stand by. Of eeggachuu qabda waan jiru waan security namoota naannoo kee jiranu of eeggannoo gochuu qabda. Bakka jirutti wanni akkasiinuma jira beek. Garuu ayyakki kiyya maali yakki qoyan? Nama hidhemoo? Sana dhiisi. Ati uummata Oromootiif waan guddaa dalagaa jirta dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata Oromoo waan guddaa godhaa jirta. Waan dandeessuun saba keetiif waan dandeessu godhaa jirta. Diinni kanuma hin jaallannetu jira beektaa. Kanuma kana hin jaallannetu jira. Kanuma kanaaf ganamaa galgala hirriba dhabuutu jira sii galee. Abaaboo 18 guys. Abaaboo 18 guys. Hin danda'amu nu dhabamsiisuun hin danda'amu. Abshir wanni guddaan ati hafuu keeti. Beezaa King. Thank you. Akkamitti si qabanii irraa baate moo akkami maalidha? Nambaasiin hojjettutti namicha boolisaa guddaa bilbilee ka biyya taraa agartee nama hedduu beeka akka tasaa ta'e nama waliin jiraachuu ture gizeessan. Ayyee. Namna waliin jiru sun ammoo tinuu na biraa baqatee bahee. Kan jalattii waan goote. Telefoona kiyyallee karaa fi harkaa qabu gizuma jarre wannaan gooti darbadhee gurbaa fiigu jiru darbadhee naan gurbaan akkuma fiigu jiru telefoonallee lafaa fuudhee kuteeni. Ayyee. Ana bichaa kana qabde wanni na abbaan akkana jedhee sitti himuu hin danda'u bannaati. Habibi keessaan dubbadhaa bilbila kosii barreessee jira of eeggadhu abshir. Ayyaati sekkuu of eeggachuu qabda irraa baradhu bilbila kosii barreessee jira. Dubbii kana amma Mubaarik fa'aa wajjin dubbataa turte xiqqoo dhaga'een ture irraa. Akkaawuntii biraatiin si hordofaan ture. Yoo wanti sun eessarraa maddisii eessaa eenyutti hojjechuu jira wanni sun maali yoo jette yoo miidiyaa irratti wanni kun waan akka malee qaanyiiti. Yoo makeessanii irraa waliin. Keessaan haa ta'u waan hunda bagaadhaan. Wanni guddaan ati bagaaftee kan lammataatii fi kun sirratti raawwatee jira of eeggachuu qabda. Seekuriitii of eeggachuu qabda. Karaa kamiinuu jechuudha. Baagalli kee of eeggachuu qabda. Bobbaan kee of eeggachuu qabda. Odeessa irraa kaasee of eeggachuu qabda sirriitti. Biyyi nu jiru tun faan beeyta biyya mallee akka malee ilmi namaa kun lubbuun isaa itti rakasaati. Wanni isaan bakka waan barbaadan sirratti hojjechuu fi homaa keessa hin jirtuu fi. Yaa. Garuu waan akkana ani hin beekne garuu sitti ati barri waan saba kanaa waan dalagaa jira jettee yaaddu malee saba kanaaf waan guddaa dalagaa jirta dhugaa dubbachuuf. Ati akka nam tokkootti xiqqoo waan guddaa dalagaa jirta garuu ati maaliin dalagaa jira jettee yaaduu dandeessa. Xiqqoo sitti fakkaachuu danda'a malee saba kanaaf waan guddaa dalagaa jirta. Asii argaa jira. Viidiyoon kee tokko ragaadha. Beekta kanuma nama jaallannetu jira beebi. Akkuma namni si jaallatu hedduuni leenca kiyya galatoomi jabaadhu siin jedhu kan immoo keessootti waa si maraa jiru jira. Beeki kanaati. Namni hundi si jaallatu beeki. Akkam ilaaltaa? Hobaa miti ayyee wanni akkuma wanni maraa dhuftee dabartu obsumaan dabarsina ayyee. Ayyee hin darba inshaallah.